Maqaan kee Umar Hussein araarri biyyaaf nagaa mootummaafis nagaa tummaan araara godhuun bareeda manguddummaan fixuun haalaan nutillee gammannee jirra maaliif miskiinni akka dalagatee galu waraanni keenya illee akka rakkoon irratti hin uumamne mootummaan keenya illee akka maqaan hin xurooyin kana godhuun isaa galata cimaadha ni galatooffanna dhageessa nageenyi rabbii gaditti jabaadha. Akka rabbiittis jaba nageenyaan bobbaanee gallaa nageenyaan rafnee dammeeyna nageenyaan misooma keenya guddifna nageenyaan mootummaa keenya wajjin wal hogganne misooma gaggeessuu dandeenya araara godhuun naannoo guutumattuu akka gartee mootii Itoophiyaatti tokkumaatu mootii akka Itoophiyaadha. Itoophiyaa akka mootii kana argamee jiru jechuudha. Araara fixu kan nagaa fixu manguddummaan fixu. Kuni galata cimaadha. Inni galatooffannaati isallee ni galatooffanna. Waaqallee ni galatooffanna. Sigalee ammallee wajjin haa jiraatu. Waa'ee wajjin haa jiraatu. Maqaan kiyya Muhammad Jibraalin jedhama. Aanaan kiyya Ciroo. Mootummaa fi TPLF walitti araaramuun bu'aan inni nuuf qabu dhuma lubbuu namaatirraa baraaramuu inni tokkoffaa. Inni lammadaa nagayni bu'uun namni nagaa harkate misoomatti fufaa biyyattiin teenya beelarraa baasuudhaaf tattaaffii godhuudha karaa misoomaatiin. Kanaafuu manguddummaan fixuu isaa ni deeggarra bakka jirrutti yaadaan ni deeggarra. Nuti hundinuu Itoophiyaadha. Kanaaf nu gaariidha jechuu barbaade. Maqaan kiyya Nuuree Muusaa jedhama. Jireenyi kiyya moo godinuma argee lixaanaa gammachiise. Nuti amma yoo wanni nama gammachiisaa jiraatte wanni sanirra nu gammachiisan jirtu jechuudha. TPLF fi mootummaan keenya araara haasawaan dubbii fixatee buusuurra wanni nu gammachiise takkan jirtu jechuudha. Wanni araaraan dhume takka deebiin qabdu jechuudha. Hin deebtu waan ganaa deebi'aatii miti. Manguddummaadhaan wanni dhume takka. Saniifuu haalaan gammannee ammallee akkanumatti hunda guutuu rabbi fiintan waa baasuu jenneeti du'aa jirraan gammaan tana halkanii fi guyyaallee hojii mootummaan hojjate nutilleen hanga dandeettii teenyaatti haalaan maddii dhaabbannee deeggarsa ni goonaaf jenneeti yaada qabna jechuudha. Waan ajaa'ibaa waan gaarii hojjate jechuudha. Mootummaa araaraati kun mootummaa misoomaatiin mootummaa hayyuuti. Takka isaa dhalatee hin argamu. Tagaraa fi mataa kan wanni si kanneen waa sadiif irraa eeguuf waa sadeen sa way beekuu baatte hoolaadha gaafa hoolaan samii argee qalamaa jiran mootiin keenya mataa isaa sadeenuu nama hayyuu waa beeku ammallee ifa rabbisaa godhu araarri isaa gaariidha ammallee araarri gad nuubuu qaba ammallee. Biyya keessa yaatee nama balleessuu biyya misooma kutuu kana. Akkuma sanitti akkuma san manguddummaan fixeetti kanallee manguddummaan abbootii gadaa jira abbootii amantii jira hayyuu jira gaarii jira jaarsa biyyaa jira kanallee akkasuma san fixeetti gabbu'ee ilaa godinatti ilaa aanatti fixuun kanallee